Yuunivarsiitiin Rift Vaalii kaampaasii Shaashamannee barattoota 850 ol eebbisiise. Yuunivarsiitiin Rift Vaalii kaampaasii Shaashamannee barattoota ogummaa garaagaraatiin leenjisaa ture keessaa 850 ol sirna ho'aan eebbisiisee jira. Itti aanaan pirezidaantii yuunivarsiitichaa Dr. Gaaddisaa Baqqalaa sirna eebbaa irratti akka ibsanitti yuunivarsiitiin Rift Vaalii hojii investimentii barattootaa waggoota 26 dura jalqabe kaampaasiiwwan 50 ol hundeessuun barattoota 10,000 lakkaa'aman gahumsa qaban eebbisiisaa turuu himanii jiru. Kunis carraa hojii bal'isuu fi misooma humna namaa cimsuuf gumaacha guddaa taasisaa jiraachuus ibsanii jiru. Dr. Gaaddisaan eebbifamtoota milkaa'ina sirna eebbaa kanarratti ergaa baga gammaddan jechuudhaan erga dabarsanii booda ogummaa isaanii karaa haqaa fi amanamummaan biyya isaanii tajaajiluun akka irraa eeggamu hubachiisanii jiru. Bifuma wal fakkaatuun yuunivarsiitichi hojii qorannoo qo'annoo fi tajaajila hawaasaatiin fayyadamummaa uummataa guddisuudhaaf hojii bal'aa hojjechaa jiraachuus ibsanii jiru. Sirna eebbaa kanarratti kan argaman itti aanaan kantiibaa magaalaa Shaashamannee fi itti gaafataman damee diinagdee Dr. Firaa'ol Uddeessaa mootummaa fi hawaasni dandeettii eebbifamtoota irraa fayyadamuun carraalee hojii bal'isuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu isaanii himanii jiru. Dr. Firaa'ol dabalataan eebbifamtoonni beekumsaa fi ogummaa isaanii teekinooloojii ammayyaa waliin wal simsiisuudhaan gahumsa isaanii cimsanii ofii isaanii hawaasaa fi biyya isaanii tajaajiluu akka qabanis dhaamanii jiru.